Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii keenyaa Abba Nagaa taatanii Dr. Durboo Caalaatti har'a kanan dhufe waa'ee dhangala'aa karaa qaama saalaan bahu yookaan immoo vaginal discharge kan jedhamu maal agarsiisa, mallattoolee maalitti noormaalii yoo ni jira an jedhuu fi yoo jiraate immoo dhangala'aa sun isa noormaalii sanirraa akkamitti adda bahaa fi caalaatti immoo dhangala'aan kun mallattoolee akkamii of biraa yoo qabaate dhukkuba akkamii agarsiisa kan jedhu isinitti muufan dhufe hanganuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Egaa dhangala'aan kun bakka lamatti qoodama. Normal and abnormal jedhamee bakka lamatti qoodama. Egaa uumamaanis dhangala'aan karaa qaama saala dubaraatiin kan bahu ni jira. Inni sun egaa akkamitti adda baafna jara kana noormaalii san abnoormaal irraa akkamitti adda baafna jedhu jalqaba irratti inni noormaalii sun usually halluu dhabeessa bifa hin qabanii akkasumas immoo qabaatanii yeroo tokko tokko karaa adiitti deemuu danda'u. Akkasumas mallattoo biraa of biraan qabanii mallattoo dhukkubaan dabalataa of biraan qabanii kan biraa foolii dhabeessa wanni ijoon jara kanatti adda bahu foolii dhabeessa. Kanaaf foolii dhabeessa halluu dhabeessa fi mallattoo dabalataa yookaan mallattoolee dhukkubaa kan biraa of wajjin hin qabanii jechuudha. Abnormaal kan jennuun kun immoo yookaan immoo inni fayyaalessa hin taane kun tokko bifa qabu bifa isaanii san irra dhaabbannee gara boodaa itti deemna maal agarsiisu dhukkuba akkamii agarsiisu kan jedhu itti deemna. Garuu tokko bifa qabu lammaffaa foolii qabu. Foolii badaa yookaan immoo foolii namatti hin tolle ni qabaatu. Akkasumas immoo mallattoo dhukkubaa dabalataa kan biraa kan akka qaama hooksisuu, qaama dhiitessuu, dhukkubbii kana of biraa qabu jechuudha. So kanaaf kana lamaan haala kanaan normal vaginal discharge fi abnormal kan ta'e haala kanaan adda baasnaa jechuudha. Kan adda baasuun maaliif barbaachisee tokko normal kan ta'eef homaa wal'aansi godhamu hin jiru nama yaaddessu namni sun yaadda'uu hin qabu jechuudha normal kan ta'e saniif. Isa abnormal ta'e kanaaf immoo wal'aanamuu illee qaba jechuudha. Kana malees dhangala'aan normaalii kuni faayidaa mataa isaa illee danda'e qaba. Innis faayidaan tokkoffaan keessoo qaama saalaa dubaraa infekshinii adda addaa irraa eeguu fi foolii hin barbaachisne irraa eeguudha. Dischargiin normaaliin kun jechuudha. Kanaaf inni sun faayidaa san qaba. Kanadha. Meegaa amma immoo bifa sanirra dhaabbattee dubartiin takka bifa dhangala'aa karaa qaama saalaa isheetiin bahurra dhaabbattee dhukkuba ishee haalatti tilmaamuu dandeessu tokko wanni saayintifik ta'e ni jira. Isa saniin isinitti himaa jechuudha. Tokkoffaa akkuma dura jenne inni noormaali sun halluu dhabeessa yookaan immoo gara adiitti illee ni deema. Akkasan ta'ee yeroo tokko darbee adii ta'ee haalli itti mallattoo dhukkubaa ta'ullee ni jira. Haa ta'uti garuu halluu dhabeessa ta'ee foolii yoo hin qabne akkan dura isiniin jedhe san noormaal jennaanii jechuudha. Inni kun amma noormaalidha. Inni lammaffaan yoo keelloo ta'u dhangala'aan sun yoo keelloo ta'u maal agarsiisaa kan jedhuutti yoo deemne dhangala'aan qaama saala dubaraatiin bahu yoo keelloo ta'e kan inni agarsiisu STI yookaan immoo sexually transmitted infection dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaa darban kan akka STI waan akka cobxoofaa jechuudha. Dhukkuboota walqunnamtii saalaa daddarban kan akka cobxoo agarsiisu jechuudha. Yeroo san maal wajjin wal qabataa keelloo dhangala'aa keelloo akkasumas immoo qaama saalaa hooksisuu dhiitessuu fi miiru dhukkubbiillee ni jiraata jechuudha. So yoo keelloo ta'e cobxoofaa agarsiisuu danda'a jechuudha. Adii yoo ta'e adii ta'e keessattuu immoo adii furdaa kan baay'ee ol harkisuu fi kan foolii qabu yoo ta'e inni sun maal agarsiisaa fungal infection yookaan immoo infekshinii fangasii. Qaama saalaa dubaraa san infekshinii fangasii yeroo horate
dhangala'aa adii furdaa wal harkisuu fi kan foolii qabu akkasumas immoo yeroo kana mallattoo dabalataa maal qabaatu baay'ee qaama isaanii hooksisaa jechuudha. Mallattoo kanarratti dabalatee qaamni isaanii baay'ee isaan hooksisaa yeroo akkasii infekshinii fangasiiti jechuudha. So inni arfaffaan waan akka daalachaa yookaan immoo giree kalaraan jedhamu. Kalarii akkasiiti. Giree kalarii kana yookaan daalachi kun dhangala'aan karaa qaama saalaa dubaraa bahu yoo daalacha ta'e maal agarsiisa kan jedhu bakteeriyaal vaajinoosis wanni jedhamu jira. Bakteeriyaal vaajinoosisii kana keessatti noormaalii qaamni saalaa dubaraa asiidawaadha. Asiidik environmentii isaa asiidawaadha. Kan ta'uu qabu isaa garuu yeroo bakteeriyaal vaajinoosisiin kun jiraatu qaamni saalaa dubaraa sun asiidawaa ta'uu nafee karaa beezawaatitti jijjiiramaa dhufa. Yeroo gara beezawaatitti jijjiirame san sila orgaanizimii yookaan bakteeriyaa noormaalii achi keessa jiraachuun qabu inni badeetu bakteeriyaa biraatiin qabamaa. Sun immoo fooliin qaama saalaa karaa qaama saalaa dubaraa bahu dhangala'aan akka jiraatu foolii akka horatuu fi miirri dhukkubbii akka jiraatu akkasumas immoo infekshinii dabalataatiif illee akka saaxilamu taasisaa jechuudha. Kanaaf daalacha yoo ta'e waan amma isin jedhe kana bakteeriyaal vaajinoosis waan jedhamu isaan agarsiisaa jechuudha. Inni biraa fi hannumaa diimaa yeroo ta'u dhangala'aan karaa qaamaa bahu yoo diimaa ta'e maal agarsiisaa kan jedhu tokko infekshinii balbala gadaamessaa yookaan sarvisaayis waan jedhamu agarsiisuu danda'a. Kaansarii fiixee gadaamessaa agarsiisuu danda'a. Kanniin agarsiisuu danda'a jechuudha. Yeroo kana egaa mallattoon dabalataa jiraatu tokko walqunnamtii saalaa booda dhiigni bahuudha. Akkasumas immoo yeroo walqunnamtii saalaa taasifamu miirri dhukkubbii ni jiraata jechuudha. Fooliin dhangala'aan foolii qabu kun akkuma jiru ta'ee mallattoolee amma jedhe kana ni qabaatu jechuudha. Egaa kanadha. Walumaa galatti garuu maaltu godhamuu qaba? Dhangala'aan noormaaliin kun yuuzaalii yeroo ulfaa yeroo qorichoota fayyadaman fi darbee yeroo fedhiin saalaallee jiraatu darbee ni jiraata. Isaaf dhiphachuun hin barbaachisu. Garuu kan konsarnir ta'uu qabdu dubartiin tokko dhangala'aa amma jedhe kan mallattoo foolii qabu kan mallattoolee dabalataa of biraa qaban kana yoo jiraate sun wal'aanamuu gaafataa jechuudha. Wal'aansaas yeroo dubartiin tokko mallattoolee amma jenne kana yoo qabaatte ofii ishiitii wal'aanamuu qofa osoo hin taane abbaa manaa yookaan hiriyaa ishee kan walqunnamtii saalaa wajjin godhan yoo jiraatan innillee wal'aanamuu qaba jechuudha. Sababni isaas dhukkuboonni akkanaa tiimidhaan wal'aanamuu. Ishiin qofti yoo wal'aanamte isaanitti deddeebi'aa jechuudha. Kanaaf abbaan manaa ishii sunillee yoo mallattoolee hin qabaanne wal'aanamuu qaba jechuudha. Hanga qoricha saffixanitti illee walqunnamtii saalaa yoo raawwachuu baatan gaariidha. Saniif tiimidhaan wal'aanamuu qabu. Inni biraa wanti godhamuu qabu qulqullina karaa qaama saalaa eeggachuudha. Isa sanis yeroo baay'ee durboonni yeroo tokko yoo saamunaa fa'aa maal yoo fayyadaman ni mul'ata. Sunillee wantoota akkanaa kanaaf ni saaxila. Durboonni kamiyyuu yeroo qaama isaanii dhiqatan saamunaa fayyadamuu qabanii bishaan xiqqoo ho'aa lab jedhe qofa fayyadamuu qabu. Saamunaa fayyadamuu qabanii akkuma qaama isaanii dhiqatanii uffata qulqulluudhaan gogfachuudha. Sanirraan kanaaf keessa qaama isaanii seenanii sirriitti saamunaadhaan riganii dhiquun ni gorfamu jechuudha. Kanaaf kanadhaan godhamuu qabu. Yoo mallattoon kun jiraate deemanii wal'aanamuu feesisaa. Maaliifini dhukkuboota kanaaf yoo wal'aanamne illee booddee dhiibbaa inni geessu jira. An akka dhala dhabuufaadhaaf nama saaxiluu danda'a. Sepsisii waan jedhamu kan immoo infekshinii booda to'achuudhaaf nama rakkisullee isaafillee nama saaxiluu danda'a waan ta'eef mallattoolee abnormaal vaginal discharge ta'e kana warri qaban wal'aanamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf har'a kanuman isinitti dhufe viidiyoo keenya kana yoo jaallattan laayik gochuun dagatina. Yaada qabaattan immoo kommentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Fayyaa ta'a.